Oduu ammee oduu injifannoo daawwattootaa fi hordoftoota keenya haala qabatamaa yeroo amma biyyattiin keessa jirtu keessaayyuu galgala edaatii fi amma maal keessa akka jirtu kan isin biraan ga'u Anreedii Adam Tube hundi keessanuu akkuma beekamutti gaaga'ama mootummaan biltsiginnaadhaa guyyaa eeggadaatirraa eegalee keessa jiru haala baay'ee cimaa ta'een itti fufee jira. Akkuma beekamutti TPLF fi WBOn haala ajaa'ibsiisaa ta'een iddoolee garagaraatti injifannoo gurguddaa galmeessanii jiru. Injifannoo qofa osoo hin taane sadarkaa masara mootummaatti ga'utti akka deemamaa jiru isiniif himnee ture. Ana qofa osoo hin taane miidiyaaleen gurguddaan Reuters, BBC akkasuma CNN hanga miidiyaalee biyya keessaa OMN fi kanneen kana fakkaatan kana irraa isiniif dubbachaa jiran. Guyyaa kaleessaa TPLF fi WBOn guutumaan guututti magaalota Walloo keessatti argaman Kamisee fi kanneen kana fakkaatan hunda akka to'atan akkasumas imala gara Finfinnee akka eegalan dubbannee turre. Haa ta'uti biltsiginnaan amma dura kan qoosaa turte hantuuta bol'atu buute taatee jirti. Galgala edaan namni tokko osoo hin rafin aktiivistirraa kaadiree mootummaatirraa Abiyyirraa osoo hin rafin halkan guutuu miidiyaa irratti booyaa bulanii jechuudha. Kun kan isa dhuma booyan. Isa qofaa miti. Guyyaa kaleessatitti naannoo Amaaratitti akka mootummaatitti oduu ibsa ejjennoo jedhanii guutumaan guututti hojjetaa mootummaa kan ta'e hundisaa damoozan ala akka hanga biyyi tasgabbaa'utti namni tokko damooza akka hin qabne waajjirri mootummaa tokkochi akka hin dalagne akkasumas immoo konkolaattota ta'e abbaan qabeenyota hundi duula waraanaatitti akka hirmaataniif ibsa ejjennoo baafamee jira. Kana jechuun maal jechuu? Ijibbaata yookaan immoo harreen maal jette? Yoo nan du'e coqorsi hin biqilinii akka jette san coqorsi akka hin biqilleef dhaamatanii jiranii jechuudha. Taa'ee danda'a eessa itti gaafa kana? Taa'ee danda'a jira? Hin jiru lafa kana. Kan duraan sa'a 24 girrisaa juuntaa maalii yoo jedhu hanga ammaa harreen takka qalabata kan hin barreessine kan booyaa bule Abiyyi Addisuu Araggaatii fi kaadiroota biraati hundisiituu jechuudha. Isinii galee kan ammootu kan hojjechaa jiran Finfinnee magaalaa keessa ta'anii sitti fakkaatin Abiyyi Ahmad biyyan jiru gara biraatirraa si barreessaa jira qofa qabaadhu. Warri biyya keessa taa'ee barreessaa jiru warra akka Addisuu Araggaa qixxeessatti sanuu Adaamaa taa'eetiin barreessaa akka jiru odeeffannoon nu ga'ee jira. Finfinnee sodaate yoo akka tasaa rakkinni dhufe achirraan gara mooyyaleetti qaxxaamuree achirraan baafatuudhaaf jechuudha. Biltsiginnaan hundisiituu amma of qopheessitee jirti baduudhaaf. Maaliif? Kan itti baduudhaaf deeslan. Mootummaanis Abiyyis ofiisaatti ala taa'ee akka isaan achi keessatti dhumaniif mukatti cabsaa jira. Homuun dhufuu maali jedheeni jookkaa godhee humna Itoophiyaa qabnu hunda adaanuudhaaf maali goone ibsa ejjennoo gizee takka osoo hin taane gizee 10 ol kennaa oole guyyaa kaleessaa qofa jechuudha. Waan isin ajaa'iburraa. Finfinneen guyyaa kaleessaa gubachaa oolte. Sababni gubatteef maaliif? Tiingi godhaa. Ilaa TPLF fi WBOn gaafa deemtu riphee loltoota. Guyyaa si fakkaattee uffata keessa si hojii ooltee si afuufaa ooltee galgala bakka barbaachisaa san qubatti jechuudha. Walumaa galatti amma injifannoon amma godhamaa jiru kun kan TPLF qofa osoo hin taane gargaarsa WBOtinii kan immootu biyyattii kana qabatan mootummaa diktaatara tokko osoo hin taane mootummaa waloo ijaarachuudhaaf kan deemamaa jirullee dhagahamee jira. Yoo ani waan jedhe kanarra hangi tokko sharafame deemati miidiyaa mootummaa jala ilaala. Namoota tokkotu akka waan mootummaan kun ammas jiruutti morma. Mootummaan mataan isaa amanee jira. Rakkoon itti dhufee seenamaa jiru kun akka isa mudate booyaa jira. Miidiyaa mootummaa laala waan biraa dhiisee ergamtoonni waa'ee girrisaa yeroo jalqabaatiif dubbate Abiyyi Ahmad kaleessa. Barreeffama isaa Amaariffaa keessatti girrisaan biyya raasuudhaaf maalii jedhe yeroo jalqabaatiif waa'ee girrisaa jecha girrisaa jettu tana kan fayyadame Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessatti. Kan jechuun abdii kutannaa haala biyyattiin amma keessa jirtu irraa jechuudha. Galee jira Abiyyi Ahmad hin jirutti kuma qabaadha hin jiru siin jedhama. Biyya mootummaa qabdu tokko keessatti tokkoffaa iddoo akkanaa to'anne jechuun barbaachisa. Dura eessa dhaqe? Ammalaa Edaa Addisuu Araggaa akkas jechaa ture. Naannoo tokko to'ataa jirra maali? Dura eessa dhaqxee ammarra deebitee to'atta. Ati riphee lolaadha. Ati mootummaa miti. Maali mootummaan iddoo hin qaban? Tigraay keessaa miti. Oromoo keessa, Amaara keessa bakka kanaa qabannee yoo jettu hin qaanfattu. Ati mootummaa miti. Tokko jedhe. Lammaffaa halkan san guutuu maaltu ta'aa isin bulchi?
halkan guutuu barreeffama Facebook ittiin maadachee balleessaa bultan. Teessaniifuu afaan amma Abiyyi si nyaachisee jira baay'isoo kaadiroota jechuun Abiyyi xaraysiisee jira. Abiyyaan isin himee jira guyyaa 6 dura biyyattii gadhiisee deeme guyyaa 6 dura. Peejii waan harkaa qabuuf fi akkasuma waajjira keessa waan jiruuf achuma taa'ee jibbaata falmataa jira. Ijoollee ofii kabaafate minas zamaan duraanuu ijoolleen isaa biyya birattees isinii galee. Kanaaf namni bakka seenuu hin qabne namoota hedduudhaan taa'ee maqanaa shakke taa'eemmaan kunuu jira. Maa dubbachuu dida gambaa namichi suni hin sodaatullee beeytanii. Maal ta'eeti garuu maa callise? Callise wantuun dubbii qabdii beeke. Namni callifnaan dubbii cimaan akka jiru beeke. Namni yoo dubbate irra wayya. Yoo dubbate waan inni yaadeessanii hin raafaamta. Callisuun kunoo. Tokkoffaa wal rifachiisanii jiran. Amma dura gaafa caffee Oromiyaa san taa'ee rifachiisanii jiran. Taa'ee haqa isaa lafatti awwaalanii waa'ee isaa odoon dubbanne irra deemaa turan. Taa'ee sanfaa illee xiiqeffatee diina ofitti hin baay'isu waan jedhuun callise fakkaataa beeytanii. Dubbichi namaan galu. Isa qofaa miti har'a akka tasaa beellamni obbo Jawaar Muhammad fa'aa leencota Oromoodhaa har'a ture. Hin jijjiirame. Maaliif jijjiirame? Hojiin mootummaa dhaabbate gara jiru hin jiru. Waajjirri mootummaa tokkochi socho'aa hin jiru. Waajjirri mootummaa damooza malee socho'uu hin jiru karaa koosan ilaala. Amma damoozatu hin jirre bar. Sinii galee. Kanaaf guyyaa dhiyootti woboon biyyattii san harka takkatti galfatee yoo laal akkatti irratti dhiichifu nutti mul'achaa jira jechuudha. Kan ammoo qabatamaan lafatti argaa jirra. Hololaanii miti. Wanti isin arguu dadhabdaniif Feesbuukiin uggurra ABO irra waan kaa'eef sababa saniitiif odeeffannoo achii dhufu arguu hin dandeessan. Odeeffannoon achii dhufu ammas gurguddaadha jechuudha. Finfinnee keessa jiranitti kan Finfinnee keessa jiran qe'ee maaliif fe'ita? Riphee lolaan anas jira siin hin jedhu. Na'amani riphee lolaan ani Finfinnee jira siin hin jedhu. Yoo guutuun guututti to'ate qofa as jira siin jedha. Sii gala. Amma Finfinnee waan guututti hin to'anneef ana asan jira siin hin jenne malee wanti jirti na dhagaa. Reedii soberaan je qabadhaa dubbii tiyaatan hunda wayii viidiyoodhaa kun hin ka'u barseenadhaaf ta'a. Wanta agarraa dubbanne keessatti wanti afaan keenya nu badee nu sobeen jiru. Finfinnee jiraachuun isaanii dhugaa macarrashaan tiippellef Finfinnee jirti jedhan. Manni ijoollee dhalattoota Tigraay bar har'aa miti waggaa tokko durarraa eegalee tikfamaa jira wannoodhaan. Maaliin tikfamaa jira? Humna mootummaatiin tikfamaa jira warroota tokko jechuudha. Warreen hafeemmootu haaluma adda addaatiin hordofan. Gaafa inni garuu ABO waliigaleen booda baay'ee kiftatti yookaan banaan uumameefii jira Oromiyaa keessatti duraan baay'ee isaan cinqee waa'een Oromiyaa kun Amaara dhiisi. Amaara ji'a 6 durarraa irra deemaa jiran. Ji'a 6 durarraa Amaara akkuma waan lafoofiitti saamanii taphatanii irraa taphachaa jiran. Kan isaan cinqaa ture waa'ee Oromiyaatti. Oromiyaa immoo ABO'dhaan WBO'dhaan waliigalanii jennaan haala ajaa'ibsiisaa ta'een banameef karaan hundi masara seenuu barbaadanii seenan. Jarattiin immoo tooftan seenuu barbaade. Tooftan isaan seenuu ni barbaadan. Odoo biyya shoror keessanii osoo biyya hin jeeqne ol galaa jiran. Kan ammoo tilmaama kiyyaa miti kan kennachaa jiru waan argine waan kireeditii lafa jiru irraa haasa'aa jira. Namoota tokkotu waan akkanaa tilmaama irraa haasofnu se'a. Yoo Facebook qabaatte deemi Facebook keessa laal fagoodhaa itti barbaadina kan ruhaanii san. Mootummaa majala. Facebookota mootummaa, peejota mootummaa, miidiyaa mootummaa jalaa dhageeffadha. Akka duraanii waraana keessa odeeffannoo fudhachuun deemina. Jarruu ofii maalti? Rakkoo keessa jirtu wal waachaa jirti. Dhaqa achumaa dhageeffadha. Haqiin jirummoo isa kanaa jechuudha. Ana amma akka duraanii sanittaa duraan namoota dubbisuuf yaalla. Akkasumas immoo BBC wantoota adda addaa miidiyaalee odeeffannoo fuudhanii irraa barbaadaa ture. Dhiifne amma maaliif? Rakkoo keessa jiru mootummaan ofii maa jira? Yaa Rabbi naqabii ganna dhiisii himachaa jira. Duuba isaa barbaachuu deemnaree maal asuu dhufee jira. Kun dhufee eda booyaa ka isaan bulan eda laal. Garaana nyaatanii jiru gaazini hima. Garuu maaliif garaana nyaatan? Wanti isaan ilmaan Oromoo irratti gochaa turan dhiini Hacaaluu Hundeessaa biyyattiisa waan godhe argaa jirra. Rakkoo Itoophiyaa kana hunda kan fide maaliin? Dhiiga Hacaaluu Hundeessaatti. Warra kaleessa dhiiga ilmaan Oromoo irratti qofamaa jira. Waan wayyaaneen waggaa 27 keessatti nun goone waggaa 3 keessatti nutti argisiise jiran. Fagoo deemtanii fudhatina. Dhiisa seenaan beeyni irraan dubbatina. Kaleessa ilmi Oromoo maqaa Itoophiyaati yookaan Oromootiin Suudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti dararamee ajjeefame hin jiru. Har'a garuu meeqaatti awwaalame.
meeqatu bakkatti awwaala mudhabee feestaala maramee akka zubaalateetti gatamaa jira. Sirna kam keessa wanta akkasii ture natti himame kanuma ragaa godhadhaa guddaa dhiisaa waa'ee biyya keessa. Kanan isinii dhaamaa daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo yeroodhaan haala biyyattiin keessa jirtu hordofnee isin biraan kan geenyu ta'a. Ammaaf turtiin ani qabu kana fakkaata. Nagaan naa tura namoonni na hordofuu barbaadan subscribe erga gootanii mallattoo yaamichaa tuqaataniin na hordofaa isiniin jedha. Haala qabatamaa biyya keessa jiru isin biraan kenna. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Injifannoon kan uummata Oromooti.